Waaqoo waa'ee karoora isheen qabattee turtee fi akkamitti akka du'a ishee dhagaan akkas jechuun BBC'tti himan. Ani abbaa ishee abbaa kananii bilbiloonni michoonni hooteerraa kuftee qayyoo himanii ani gaafa michoonni nama gabbootuudha nama jijjiiramaa hojjettu nama jijjiiruuf nama maatii jijjiiruuf hojjettu nama barumsaan illee of dandeessee injineeriin jiraan baatee hojii garaagaraa hojjettisiin waan boruu yaaddu waan maatii dhaabuu gara yaaddu malee waan akka itti tankaashaa hojjettu. Yaa kan seerri qulqulleessa kun jiru ta'e. Wanni bilbilan isinitti maal ture? Aman fogeerraa kufteedha foogii shanaffaamoo sadaffaarraa kufteedha jedhu malee amma qabatamaatti waan kana taatee ka jedhu nageenya ganaa ka caalaa bineensaan itti gaafata ganaa reeffamoo waa sharraa danda'a. Dhiyoo haasoftanii turtan ishee wajjin? Ishee lammaffaa kiyyaa ishee lammaffaadha injiinera haayidrooloojii itti argamu jirra nama of danda'e maalii waan nama waanii cikkii qabdullee waan dubbachuu barbaadde fuuldura dubbatti oksaan beektu karaa nagaa qofaa barbaadde hojii biraa hojjechuuf shaakalli hayyama babachuu deemtuu hunda aadaa jiran. Haati ishee akkam haala akkamii keessa jiru? Goosee dadhabdeetti nama taa'u jira. Amma poolisiin dhimmicha akka qorataa jiru ibseera akka maatiitti amma yaadi keessan maali wanni isin barbaaddan? Akka qulqulleessuu barbaanne waan biraa waan barbaadnu qabdi akka baasuu qofaa barbaanne akka qofaa barbaanne dhiiga mucayyoo keenyaa barbaanne malee waan biraa waan barbaadnu tokko illee akka qofaa barbaanne akka dhiigni ishee namni akka. Dhufaa isinitti dubbattee beekti? Abbaan ishee obbo Addunyaa Waaqoo waa'ee karoora isheen qabattee turtee fi akkamitti akka du'a ishee dhagaan akkas jechuudha. Andu'aalam Gosaa mana hidhaati carraa yerootti aanutti akka bilisaan bahu informationiin garaa bahaa jira. Yeroo gabaabduu keessatti akka gara keenyatti makamee gaddasaas taa'ee ibsatu abdii guddaas qabna. Warroonni shiraaf sharrii xaxxanii diinatti harka naqattanii gurbaa kana nyaachisuu barbaadan baga mataan dhaabattanii dhugaan isinin jedha hedduun isinitti gaddine. Walumaa galatti Andu'aalam yeroo itti aanu ka mana murtiitti dhiyaatutti bilisaan akka hidhaa bahuun poolisoonni informationa garaa kennaa jira. Wanta akka itti barbaadanii dhabanii gurbaan haqa qaba miidhamaadha haadha manaa isaatti jalaa du'e. Ofiifuu nama sirraa gadda taa'uu qabu isin haadhaaf abbaa manaa jidduu seentanii haadhaaf abbaa isatu ajjeese jettanii diinatti warra harka naqattan tokko lamaan seenaa fokkataa ofirratti raawwattan warroonni akka Masarat Dhaabaa indawum ammallee warroota moonitoota dogoggora seenaa ofirratti raawwattanii hedduu isinitti gaddine. Walee normaa sirna ofiif kaatti dhalee maalumaaf wajjin kaatti isi warri Andu'aalam Gosaa nyaachisuuf barbaadanii yoonii maanyaa faatti wajjin komunikeet gootanii wajji hojjechaa turtan rabbi isin kasaarse. Walumaa galatti mucaan yeroo gabaabduu keessatti yeroo itti aanutti bilisaan akka bahu tasfaas godhaa jirra. Akkas informationiin akkasiis bahaa jira. Haqa mucattiis rabbi haa baasu. Biyyeenis itti haa salphattu duutee jirti erga darbite wanni godhamu hin jiru duuti du'a. Garuu haqa isii rabbi haa baasu akkaataan isheen itti duute ofumaa ishii waan ofirratti murteessiteef hin beeknu bifa sanaan ofirratti murteessitee duute hedduu nama gaddisiisaa hedduu gaddine. Garuu deebitanii warri isa nyaachisuu barbaadan warri shira isaa irratti xaxaa turtan Andu'aalam akka inni ajjeefamu akka inni hidhamu akka inni miidhamu akka inni caphu akka inni hamilee caphu warri irratti hojjechaa turtan baga mataan dhaabattan ammoo yeroo gabaabduu keessatti gaddasaa kanas xumuratee akka duraatitti deebi'ee akka isin saalfachiisu abdii guddaas irraa qabna ni eeyna haqni ni injifatti yeroo kamuyyuu warri haqa dhoysitanii akka nama ofii keessan bira jirtanitti yeroo inni ajjeesu yeroo inni maal godhu shira garaa xaxaa turtanii Andu'aalam akka miidhamuuf jecha warroota amaaraa nafxanya wajjin hojjechaa turtan dhugaa isin dhugaanni qallatti malee incittu waan taateef yeroo kamuu haqa faana dhaabbadhaan dhaamsa kiyya kan yeroo hundaatiin nuti rabbiitu haquma qofa deeggarra nuti nama kana jaalannee kana maal kana gaan qaqqabuun beey hayxi garuu ni injifatti yeroo kamuu rabbi haqa nu dura qaba hayxi haquma qofa deeggarra nuti sababbiin ofii keenyaafis haa ta'u haqa rabbiitu deeggarra nuun jedhe haqarra dhaabbanna rabbiin haqa mucattiis haa baasu Andu'aalam immoo akka bilisaan bahu ተስፋ ፍርድ ቤት ወይም ፖሊስ አንዱዓለም ጎሳን ሊለቀው እንደሚችል የፖሊስ ምንጮች ነግረውናል። ምርመራውን የያዘው ቡድን አንዱዓለም ቀነኒ አዱኛን ገፍትሮ እንደጣለ ወይም ደግሞ ስለመግደሉ የሚያረጋግጥ ማስረጃዎችን ማግኘት አልቻልኩም እያለ ነው። እንግዲህ የቀጣዩ ቀጠሮ እስከሚደርስ ድረስ አንድ ነገር ካላገኘ በስተቀር አንዱዓለም የሚለቀቅበት እድል ከፍተኛ እንደሆነ ነው የፖሊስ ምንጮች የነገሩን።
በፍቅር አጋሩ ቀነኒ አዱኛ ሞት ጋር በተያያዘ በፖሊስ ተጠርጥሮ በእስር ላይ የሚገኘው አንዱዓለም እስካሁን ድረስ 3 ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቧል። ለአራተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ይጠበቃል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ እየተጠበቀ ያለው የምንጣፉ የፎረንሲክ ምርመራ ውጤትና ሌሎች ፖሊስ አሰባስባቸዋል ያላቸው ማስረጃዎች ናቸው። ባለፈው ቀጠሮ እንግዲህ ፖሊስ 15 ሰዎችን ቃል እንደተቀበለና ወደ 28 የሚሆኑ ማስረጃዎችን ማሰባሰቡን ገልጾ ነበረ። እንደዚሁም ደግሞ በቀነኒ መኖሪያ ቤት ውስጥ የተገኘ ምንጣፍን ጨምሮ የተለያዩ ናሙናዎችን በመውሰድ ለፎረንሲክ ምርመራ ለፖሊስ መላኩንና የምርመራ ውጤት ግን እንዳልደረሰለት ይህንን የሚመረምሩ ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር መሄዳቸውና ከነሱን ለማግኘት እየሞከርኩ ነው በሚል አቅርቦ ነበረ። ስለዚህም አሁን በቀጣይ ይሄንን የሚያቀርብ ይሆናል። የፖሊስ ምንጮቻችን እንደሚሉት የምርመራው ቡድን በአሁን ሰዓት ላይ እየገለጸ ያለው ነገር በእጆች ያሉ ማስረጃዎች በአብዛኛው አንዱዓለም ድርጊቱን ስለመፈጸሙና ስለተጠረጠረበትን ነገር የሚያስረዳ ነገር አላገኘንም በሚል እየተናገሩ እንደሆነ ገልጸውልናል። የምርመራ ቡድኑ ይሄንን ነገር ማቅረብ ካልቻለ ደግሞ ፍርድ ቤቱ ወይም ራሱ ፖሊስ አንዱዓለምን የሚለቅበት እድል ከፍተኛ እንደሆነ ነው እነዚሁ የፖሊስ ምንጮች የሚናገሩት። ባለፈው ቀጠሮ የአንዱዓለም ጠበቃ የቀነኒን ዲያሪ ማየቱን መግለጹ ይታወቃል። በችሎቱ ላይ ጠበቃው አንዱዓለም ቀነኒ ብዙ ጊዜ ራሷን ለማጥፋት ከመጠን በላይ መድኃኒት መውሰዷን መረዳቱን ለችሎቱ ተናግሮ ነበረ። አንዱዓለም ጎሳ በቀነኒ ሞት መሳተፉን የሚያረጋግጥ የሰው ማስረጃ የምርመራ ሰነድ መረጃ እንደሌለም ገልጾ ይህም ንጹህ መሆኑን የሚያረጋግጥ በመሆኑ ይፈታና ሀዘኑን ይጨርስ በሚል ጠይቆ ነበረ። እንደዚሁም ደግሞ የቀነኒ ቤተሰቦች የልጃችን ደም ደመከልብ ሆኖ እንዳይቀር እባካችሁ የኢትዮጵያ ከጎናችን ቆማችሁ የልጅቷ ፍትህ እንድታገኝ አብራችሁን ሁኑ ሲሉ ጥያቄ ማቅረባቸው የሚታወቅ ነው። እኛ ባለ መረጃ የምርመራ ሁኔታ እዚህ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ መርማሪ ቡድኑ በቀጣይ ቀናት የሚያገኘው ነገር ምን እንደሆነ ባይታወቅም እስካሁን ባለው መረጃ ግን እንዳልናችሁ አንዱዓለምን